Oduu keenya jalqabaatiin bulchaan Eritiriyaa haasawaa bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Alii kaleessa paarlaamaa keessatti kenneef deebii kenneen Abiyyi Ahmaditti dhaadate bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun Finfinneetti halkan tokkotti dhalattoonni Tigraay 300 ol hidhamuu isaanii gorsaan dhimmoota gaanfa Afrikaa muummicha ministeeraa Obbo Geetaachoo Raddaa saaxilaniin bal'inaan dhageessu. Oduu keenya itti aanuun suuraa utuu ittiin yaadamin ka'uun miidiyaa hawaasummaa irra naanna'aa tureen jireenyi shamarree tokkoo guutummaatti jijjiirame bal'inaan dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin suuraan kibbaa keessatti walitti bu'iinsi ammaa ta'e komishinarrii mootummaa haleellaa raawwatameenis ajjeefamuun dhaga'ameen bal'inaan dhageessu. Alaamaan isaa nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaarraa qabanii dhufneen faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Eertiraa ibsaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad paarlaamaaf kennaniif deebii hatattamaa fi jabaa kenne. Mootummaan Eertiraa ibsaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kaleessa paarlaamaaf kennanii fi keessattuu qabxiiwwan haala yeroo Eertiraa Shaabiyaa Wayyaanee fi Suudaan ilaalchisanii kaasan irratti karaa ministeera dhimma alaa isaa deebii hatattamaa fi jabaa kenneera. Gama lachuun nageenya naannichaa giddu seentummaa biyyoota ollaa ilaalchisee walimannaa wal faalleessu walirratti dhiyeessaa jiru. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasaa paarlaamaa isaanii keessatti taasisanii humnoonni naannoo Tigraay keessa socho'an dargaggoota humnaan qabanii waraana Suudaaniif gurguraa akka jiran ibsaniiru. Dargaggoonni Tigraay dhimma hin beekneen waraana Suudaan keessatti lubbuu isaanii dhabaa jiru kan jedhan ministeerri muummee gochi kun rakkina uummataa kan ammeessudha jechuun balaaleffataniiru. Faallaa kanaatiin ministeerri dhimma alaa Eertiraa ibsa baaseen hammeenya waraana Suudaaniif itti gaafatamaan mootummaa Itoophiyaa mataa isaatii jedhe. Itoophiyaan humnoota deeggarsa hatattamaa Suudaaniif naannoo Beenishaangul Gumuuz keessatti buufata waraanaa fi leenjii dhoksaa kennuun kallattiin waraana kana keessatti hirmaachaa akka jirtuu fi kanaanis ragaaleen ifaan akka jiran himannaan deebii dhiyeesseera. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad haasaa isaaniitiin aggaammii birmadummaa Itoophiyaa balaarra buusu kamiyyuu ittisuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu mirkaneessaniiru. Mootummaan Eritiriyaa gama isaatiin Itoophiyaan seera idil-addunyaa fi birmadummaa biyyoota naannichaa cabsaa kan jirtuu fi fedhii babal'ifannaa lafa abbaa qabeenyummaa karra galaanaa jedhuun agarsiisaa jirtuunidha jedhe. Mootummaan Itoophiyaa gama tokkoon haleellaa raawwataa gama biraatiin ammoo miidhamaa fakkaatee dhiyaachuuf dirqamaan hojjechaa jira jechuunis qeeqeera. Walumaa galatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad jeequmsa siyaasaa biyya keessaa fi dhiphina naannichaa Eertiraa fi Wayyaanee gidduutti itti gaafatamaa taasisan mootummaan Eertiraa immoo faallaa kanaan poolisiin gadi dhaabbannaa hin qabnee fi kakaastuu mootummaan Itoophiyaa hordofu dhiphina nageenya naannichaaf sababa guutuu qabaa jechuun ejjennoo isaa qabateera. Oduu keenya itti aanuun Finfinneetti halkan tokkotti dhalattoonni Tigraay 300 ol hidhamuu isaanii gorsaa dhimmoota gaanfa Afrikaa muummicha ministeeraa kan ta'an Obbo Geetaachoo Raddaa saaxilanii jedhame. Dhalattoonni Tigraay dirqama waraanaa bal'aa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru jalaa baqatanii gara Finfinnee dhufan hidhamanii akka turan Obbo Geetaachoo Raddaa ifa godhan. Warra hidhaman keessaas baay'een isaanii akka gadi lakkifaman gochuu isaanii dabalan ibsaniiru. Dubbiin kun kan dhaga'ame haasaa gorsaa ministeera muummee gaanfa Afrikaa Obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa waltajjii tokko irratti taasisan irrattidha. Obbo Geetaachoon haasaa isaaniitiin dhimmoota hedduu kan kaasan yoo ta'u yeroo ammaa dirqamni waraanaa Tigraay keessatti taasifamaa jiru baqattoota haaraa uumaa jira jedhaniiru. Anaaf namni dirqama waraanaa Tigraay keessa jiru baqatee dhufu baqataadha. Hojii barbaachaaf gara kana hin dhufne jedhaniiru. Gabaasni dhalattoonni Tigraay hedduun hidhamaa jiru jedhu irra deddeebamee waan dhiyaateef dhiyoo kana poolisii federaalaa fi kan Finfinnee waliin marii taasisuu isaanii haala isaa ibsaniiru. Inni tokko haalli ture nama naasisa dhugaadha. Qaamolee nageenyaa waliin waan mari'annuuf namoota seeraan ala hidhaman yeroo gabaabaa keessatti gadi lakkisiisuu irratti gaariidha. Qaamolee dhimmi ilaallatu waliin wal argina garuu iddoo lammii kuraa jedhamu qofa keessatti halkan tokko qofatti dhalattoonni Tigraay naannoo 300 ol ta'an hidhamanii turanii jedhaniiru. Obbo Geetaachoon namoota to'annoo jala oolfamanii turan keessaa irra caalaan isaanii baqattoota ta'uu fi bakka jireenyaa waan hin qabneef mana tokko keessa namoonni hedduun waliin jiraachaa akka jiranis caqasaniiru. Oduu keenya itti aanuun suuraan tasaa utuu ittiin yaadamin ka'uun miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'ee ture jireenyi shamarree tokko guutummaatti jijjiiree jedhame. Suuraan shamarree Elsaabeet Dastaa jedhamtuu fi fakkii kaastuu Misikir Kabbadaatiin madde miidiyaa hawaasummaa dhuunfatee yeroo ammaa kana carraa hojii gurguddaa fi dhiibbaa idil-addunyaa jireenya ishee guutummaatti jijjiiruu danda'u fideefii jira jedhame. Dhaabbanni Viizit Kaambaataa akka beeksisetti miidhagina uumamaa isheetiin kan booji'aman dhaabbileen moodeelingii bebbeekamoo idil-addunyaa fi biraandonni gurguddoon yeroo ammaa kana hojiif ishee barbaacha iyyannoowwan adda addaa dhiyeessaa jiru jedhame.
Carraan kun Elsaabeet miidhagina addaa uumamaan argatte waltajjii addunyaatti agarsiisuun sarara jireenyaa haaraa fooyya'aa akka uumuuf balbala guddaa saaqeera. Carraan kun ishee bira darbee miidhagina lammiilee Itoophiyaa idil-addunyaa irratti boonuun akka beeksistuu fi maqaa biyya ishee addunyaa irratti akka waamsistuuf daandii qulqulluu saaqeera jedhame. Deeggarsa hordofiinsa dhaabbanni Viizit Kaampaataa carraa guddaa miidiyaa hawaasummaan uumeef kana Elsaabeet osoo hin qisaasessiin sirnaan akka itti fayyadamtuuf cinaa ishee akka dhaabbatu mirkaneesseera. Shamarree tanaaf deeggarsa ogummaan barbaachisu hunda gochuuf kan waadaa gale dhaabbatichi adeemsa ishee hunda hordofuun odeeffannoo haaraa uummataaf kan dhiyeessu ta'uus ibseera. Oduu keenya xumuraatiin Suudaan Kibbaa keessatti walitti bu'iinsi hammaate. Koomishinarri mootummaa haleellaa raawwateenis ajjeefamuun dhagahame. Suudaan Kibbaatti koomishinarri godina mootummaan muudame naannoo mormitoota bulchiinsa Joongilee iddoo boba'aan baadhate keessatti jeequmsa haaraa ka'een humnoota mormitootaan ajjeefaman jechuun mootummaan wiixata darbe galgala mirkaneesseera. Lolli naannoo Joongilee keessatti guyyoota as dhiyoo keessatti hammaachaa kan dhufe yoo ta'u lakkoofsi namoota miidhamanii ammatti hin beekamne. Godina Tarsiimoo kan taate Akoofoo keessatti bulchitoonni lama, tokko kan mootummaan deeggaramuu fi tokko kan mormitootaan deeggaraman muudamaniiru. Jeems Kuweet Mukaach bulchaan mootummaan muude kun dilbata darbe yeroo loltoonni mormitootaa Waalgaa iddoo fagoo Akooboo dhiyaa keessatti argamu irratti haleellaa bananitti kan ajjeefaman. Kanaan wal qabatee ragaaleen gama lamaan iyyuu dhimma kana mirkaneessaniiru. Mukaach erga jalqaba waggaa kanaa geggeessitoota yeroo naannichaa kana mormitootaan aangoo irraa ari'ame boodatti baatii eebilaa keessa gara paartii aangoo irra jiruun kan pireezidaantii Saalvaa Kiiritti makame. Sana booda mootummaan waliigaltee nagayaa bara 2018 kan aangoo godina Akooboo paartii mormituu Riik Maacheef kennuu dhiisee isa bulchaa godhee muude. Riik Maacheer ammayyuu manidhaa keessa jira. Yakka biyya ganuutiinis himatameera. Paartiin aangoo irra jiru ibsa baaseen ajjeechaa gara jabinaa bulchaa sana irratti raawwatame cimsee kan balaaleffate ta'uu fi dhimma kana irratti walgahii ariifachiisaa akka gaggeessan beekseera. Bulchaan naannoo dhimma kana keessatti gama mormitootaa aangoo irratti muudame Jaandeeru Yaa'ulluu akka jedhanitti loltoonni mormitootaa yeroo gabaabaaf iddoo sana erga to'atanii booda humnoonni dabalataa naannoo mootummaatti dhufnaan duubatti deebi'aniiru jedhan. Ajajoonni waraanaa gurguddoonis warra ajjeefaman keessa akka jiran dubbateera. Dubbii himtuun mootummaa naannoo Joongilee Neeymaar Loonii galgala wiixataa dhaabbata oduu Asosheetid Pireesitti akka himanitti lakkoofsi namoota miidhamanii ammatti ifa miti. Koomishiniin gamtaa hordoffii fi madaallii fooyya'aa kan adeemsa nagayaa Suudaan Kibbaa hordofuuf hundeeffame wiixata darbe akka jedhetti walitti bu'iinsi haaraan kun hojiirra oolmaa waliigaltee nagayaa bara 2018 kan waraana siivilii dhaabsee ture ni laamshessaa jedhaniiru. Akkasumas nageenya lammiilee balaadhaaf saaxilaa jedhan. Lolli godina Akooboo keessatti ka'e kun baatii bitootessaa keessa yeroo humnoonni mormitootaa buufata waraanaa mootummaa irratti xiyyeeffatanii jalqabe. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN baatii waxabajjii keessa loltoota nagayaa eegdota isaa buufata lammiilee ittisuuf hundeeffame irraa kaasee ture.